Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kam jirtan kabajamtoota fi daawwattoota keenya bakkuma jirtan nageenya keenya kan onni irraa madda isin biraa hojjechaa akkam nagaa qabdu jirtu nageenya keessan badhaadha kan nyaattan dhadhaadha nutis naguma jirraa isin akkamii isiniin jenna asumaani maal godhuuf deemaa hojjettan biraankiidha inni sunillee goddanyatii takkatu jirti baay'een jaaladha dhugaa rabbi garuu har'ammoo aarsuuf hin deemaa nama jaalatan kan aarsanii ilaaluun gaariidha isinillee nama jaalatan nama dinqisiifatan nama iddoo qabdaniif hoo jiraate akkasitti aarsaa dhukkee irraa kaasaa isiniin jedha har'a kaa dubbiin itti dhufteerti waan akkanaatillee beektu har'a ajaa'ibaa irraa dalaguu deemame na wajjin tura ittiin dawwalaa Hello. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nagaa jirtaa? Nagaa banget. Ni dagaa makam nagaa? Nagaa jiraatu kamachi. Baga jiraate illee naguma rabbiin galanni haa ga'u maan jiraate akkam? Nagaa namni kamachi. Hin badde naguma hin badde. Aranja. Hirriba irra irtaa rimaan sagalee? Maal ta'e sagaleen? Hin furdatee akka nama hirriba irra jiru. Rumah jira sani. Ta'uuma. Mana waan? Akkam daawwiin nagaa? Bilbilee gaafadhu nagaa jira. Akkam atiin bilbileef moo maa bilbilee gaafadhareen? Suu gaafataaraan? Waan rakkoo gabareedu. Gaafadhu nagaa gaafadhaa jira. Sirraan argee miti hiree sanumaaf si gaafadhe dursa. Nagaa gamana isaati. Si dura argee kanumaaf. Ani kasiin jedhu yaani keessan kun akkam dhugaadha moo maalirra ergame? Maal? Jechuun maalirra jirtanii waan dhugaa maalirra geettanii tanii hidheeti? Cuma jira kan silaa ganaadha kan sobbe karabbiir qabaa. Maa silaa dhugaa dubbattu dhugaa maa ittiin himne reeti aga garas gara leettee olii gadooftu. Maal balleessa waan dhugaa? Dhugaa dubbatteertaa waanuma jiru himteertaa tam. Tansoota itti bareedu kan saalettaa duwwaa. Suuta sa'aatii kam eessa geessi yoo eessa geesse itti himtamee bakka kam eessa geesse itti himuun feetu sila. Gaafa ol bira geessillee rakkoo qabaasitti. Gaafa ol bira geesse. Sila ati kana qaba jetteetiin nama sodaachista. Maal qabatee nama sodaachisa nuti waan ta'e. Jechuun kana qaba itti sodaachista bakka kanatti akkamitti ree yoo bira geette dhugaa himta ganaa yeroo meeqa fixxee yeroo meeqa lakkoofsistee dhugaa himta. Nama baay'ee nama akkasitti ofirraa deemu malee taa'ee sarmaa hin qabaayee kan ta'e. Shakkiin barbaachisaadha ree akkanatti yeroo hundaa shakkiin kun. Eenyu shakki? Jechuun ani amma ofitti amanamummaadhaan waan dhugaa jiru ka dubbatte wayya malee yaani siifis isaafis qixaa sillachuu nama raftanii. Dhugaan jiru akka dubbatamu malee akka ammoo akkanatti wanneedha kan hin barbaanne kanumaaf. Inshallah rabbi jedhetti moodellaa dhugaa jiru. Moo kabiroolitti? Jechuun amma namni dhugaa sirraa hubataa jiru hunduu yaaduma asaara malee.
Dalee numanne. Ati koi me hagee miti jechuun nama meeqa yani amma kasi sila si gaafatu kasi barbaadu hedduu Ayyee. hundumayyuutti kolfite garaa seente daaitti dhugaa itti miteetiin akka itti amanee waa hundumayyuu fooyyeffatee sirreeffatuun goone booda wanti biraa jidduu keessan qilleensi akka seenu feetamoo akkam Daawwatiin qilleensi seenu inshaAllah. jechuun waan jiru yoo itti mitee barbaachisaa dheereeti. Sila dhugaa jiru maaliif maree? Maali maa? Gooteen qabaatanitti? Hin qaba kana qaba ittaan miree waanuma hin qabne haasaa ta'an ta'eef. Jechuun beeka namni waan baay'ee alatti ni qaba jedhanii baay'inaan. Akkas ta'amuun barbaachisu kaa dhugumaan si jaalatamii yookiin immoo warra maal jedhan bada jiran baazawee maal jedha sanii warra achirraa si boosan illee yoo taate waan jiru dhugaatti miti akka dhaabbatan garuu qabu. Warra baazawee sanii fedhu isaan fedhu. Kan feetaree? Kama biyyaa kanatti inshaAllah. Innaa dhugaa jirutti mikaa mucaatti hin taphatini. Inni amma yookiin akka nama hiriyyummaaf wajjin haasofna dheetiin booda ammoo karaa biraa deemuu danda'a. Maal dhugaa jiru maalitti masilaa ijaarsa qabamnaa filaa kaa'aa jiru sanii mi? Inni hamma kana hunda wajjin turtee akkana kana hunda si jaalatee ati immoo deebitee kana qaba jettee kaaniinis kana qaba jetta ka Awurooppaallee kana jetta ka Ameerikaallee kana jetta hundumaanuu kana jettee hunduu si faana rarraan yookiin guyyaa tokko xiyya taatiidhaan abdiidhaan yaaniiti guyyaa tokko xiyya taatii garaa fi keessa yaadan abbaa tokko qortee jiru waan jirutti bitee kara jirutti hin deemtu. Inshallah Rabbi jedheen inshallah. Maalatiin beekaa silaati maal agarra? Amma jechuudha ni ani kasi gaafadheef maal seete waan tokko jira waa wayii adda argee dhufee silaa waan sin dhoosuun beektaami. Maal agarra? Waan sanirraa garaana shakkeetii namni kun nama wajjinis haasa'ee jedhee haasa'uuni haasa'a garuu fuulduraa fi kophaa koo jiraachuurra namni kun eega kana qabaate eega kana ta'e jedheeti waa baay'ee yaada waan ta'eef. Kanaaf yani ka jechuu fedhu waanuma waliin dubbatte amma fakkeenya daaweedhaarra dawalte. Daawee ganama waliin asuma dhikkoo maali? Eegas boodoo? Akka hartuufi miti garuu akkuma wanni ittuufi malee akka jechuun yani waan siin jedhe kan akkatti yaadduufi akka inni si jaalatu beeka innan beeka. Namni ammoo beektaa kun uummanni warri laayivii maal kunniin nama qalbii nama faana cabsaa silaati laayivii irra ooltanii nu barsiistanii. Kanaaf mucaallee namni qalbii irra cabsuu ofii keetiillee booddee aaruu yoo waan kana dhugaadhaan itti deemaa irratti waan dhugaa baastee odottuu ta'ee yaadee ture achumaan inni yaadawii qaba jedhee na dawwalee ture kaleessa. Yaani isaa kun maaliif ni adda baafadhaa jedheen itti dawwale guyyaa kana yoo itti dawwalu nama biraatu na ilaa kaase bilbila. Silkuma isaa. Namuma walii galatti. Ya namni si jalaa kaasu dhiiroo ta'e gurguddatu sana haa ta'u malaaka boqqollii dhiisee biraadhii makaanaa. Jechuun dhiiraa miti. Dhiiraa miti dubartiidha malee. Silkii isaa dubartii si jalaa kaase? Jechuun nama karaa sa'aatiin isaa kanarra akkana darbe itti dawwaleeti. Ammuma misaa nyaatee bahee naan jette.
Eh? Amma misaa nyaatee bahee naan jette sila misaa nyaatee bahee jennaani mana nyaatee bahee uumamaan jennaa mana nyaatee bahee dhimma hojiitiif barbaadamu itti sii himaa jennaan indee ati maal isaatiin jedhe. Ashi. Cumaan jennaan maalummaa isaa maal na gaafattaa maalummaa isaati yani na gaafachuu mirga hin qabdu isa gaafadhu dhaqeetii waan isa barbaadde hoo jiraate natti miti si geessa naan jette. Ollaadha moo buna yaamte moo ollaadha moo maal jennaan qorannoo natti hin baay'isinii ati eenyuun kana qorattu bakka isaa buutee naan jette. Ani sin dhossuuf sitti maara jechuun yani waan kanaan durallee sin jedhaa ture waan walirraa qabdanii waan itti deemaa jirtanii ifa godhadhaa. Uummanni akka waan hin jenne namni akka qalbii faana hin cabsine inni illee akka qalbiin isaa hirraarraanii ittiin siin jedhee ture kanaan durallee sitti himaa ture ammallee akkasumatti sitti himaa dhugaa itti fudhatte mirga keeti fudhachuu baattus mirga keeti sun si ilaallata malee anaa miti garuu ani waan na arge san hin jedhu jedhee sitti himaa. Maali bilbiltaaf eenyu bilbilta isaaf moo? Inni mana hin jiru dha nammaa si'a meeqatti dawwala hojii deemee beedan bilbila manaa dhiise. Akkamitti akkana ta'uu danda'a? Hin beeku kaa dhiisee deemee bilbila manatti jetti mucayyoon. Mana isaa keessa hirtamu jennaan mana isaa keessa jira manni isaatiif kiyyas tokko maaltu galchee waan mana kiyyaaf isaa naan jette. Ati maal isaatii jennaan maalummaa isaa maal irra gattee naan jette. Achumaan dhimma hojiiti jennaan dhimma hojiitiif miti isa barbaada bakka isa barbaadan jedhe. Achi bakka booda si wajjin haasa'uuf fedhan irraan cufatee si barbaadaan iyyuu dubartiin akkamitti dawwaltee isa barbaadanaan jettee jetteetiin mucayyoon dallante. Maal dhiisa? Yookiin cufatte. Yaa ummata gudii ta'e godha ummata gudii ta'e godha. Engkas tukarkan dia senior. Wana kana namarratti hojjetina shi. Wana kana namarratti hojjetina. Hin hojjetina wanta kana nama baasu. Ara bilbila kaasi. Kaasan jirtu bakka yeroo isin kaastetti ifama gaafadhaani. Mee qaame waan isin taateen beeku hin diddee kaasuu ammas itti deebiseetiin ilaala yoo kakaastu ta'e. Waan akkanaa uummata namarratti hin hojjetina dhugaa rabbi. Dubbiin badduudhaadha. Eemannee uuman. Ta'u dubbiin akkanaa. Mee qaame ammallee dhaqee itti dawwala. Woi hadaku patanaan guddoon tana mee qaame. Yee ummata waan akkanaa namarratti hin hojjetina. Diddee kun kaasuu mee ammallee itti dawwala.
Maal taate? Maal taate nagaa fudhaa fi waan kana haasofte. Akkam maana kanaa turte sitti mu balleesse? Laanatti immoo malleessine kana yoo lama reeroo kana hojjetu ta'e jechuun mucayyoo nama arrabsuuf hiree oduu adda baafatiin sarara dawwaltee adda baafattee kaateetii miti kan wayyu. Nan gaafadhalee sumaanoo dhugaa dha. Innaa mucayyoo nama irra dawwaluu irra sa'aatuma inni gaditti dawwalu si wayyuu re. Yoo waan jedhu laala. Osoo yoo dubartii taa'e dubartii yoo hiriyyaatii asin jedhe maal godhu fati? Dhugaa waan yoo ijaasa mana ada dubartii fakkaate waan akka nama kaan hojii qal'achiisu fakkaate jechuun ani kana hunda ka bakka akkana kana hunda geessinatti fakkaatu kan maal maali waan shabeeku maali nin beeka garuu kanaafi waa hunda inni kasiin jedhu kan waan biraasi fakkaate waa hunda ani warra kaanii warra qabaa kana jedhee fudhaa dhorku fedhu barbaanne jedhee yaaduu fedhu isaan hin fedhu jechuun ammoo inshallah abuta inshallah kanaan fedharee waan taane waan afkaane ana kabari si haasamu yani waan si haasamu ta'e waliin kan inni kan loo jettu sama jechuun yani bakka dhiisaa ta'u hin gaafannasu ta'e maaliif suuta dheessa gaafa dhaabefti eessu ta'e maal gootare haaraanii ammaa yoo dadhaffee jira qaamni yaante suuta dheessa gaafa dhaa Mawa fide datamo. Fide datamo na kabdu. Mega na kasi natin kasi tipo de yo kabu o lumapit jira ko kayo jira yang sebenarnya. Hindi fadare bule. Rabbala Sulamani nyawa perang kisi go de mana daerah tinda wala ada serumah. Hah? Perang kisi go de mana daerah tinda wala. Perang ki? Hojii kan kayak dulu. Hojii iya mana dare? Cuma temelie. Amalle cufatte me ko amas de walla. Ma cufatta. Aguma tijalatu sulalu mbeta meka daya ka tijalatu fida kana. Ada perang na gotin na tare? Enna perang kita sulalai inde oro perang kisi godu bada makanum dana amantat. Onne ki ala kina holle bido ga kina ko kami ki ko. Lugar ko kita ini kesokade lugar. Bilbilnya sebenarnya online review. Karena itu ada apa ada bar. Serah hojjadde ragod serah hojjadde singab. Oi. Aku minar ganjar. Ummanni kamera ni waraba jira malle la ummata oromo ti wanje duni nama singafate sinjalate okini sinjana jana jirtan. Yo isin dide nini wan bra hase duba gora pranki gora in argatani dugara. Argitani duga ba senam. Duga malik bas malik. Taka video kana taka share goda fora sijala demi sikasu unduma hudai madena bra wajini wata asate. Wallah usuk wallah kaya tu marah kerana hati ngaruh lagi. Jika anda mana selalu orang bercanda dengan anda lebih. Serau jadi ragaru miti. Nargat lebih nargat. Ya tahu orang mana kita. Kamu lalu dia gampang kan. Amma di mana aku dika perangki kana gaddi sada YouTube. Kamu bodoh bukan dia pakai sini. Bisa ya tebe. Anci maju tu orang nak. Kamu bisa ya tebe. Tebe tu mana tebe pakai sini anci. Wallahi lazim.
ya sana sini. Jadi Asin isu. kali kalau semuanya kan ada berangki mana nih kali lihat kali di nama skala dari amar ras Amas. Atille na jechuu baattu ammaan si hubadhee jira yani nani qalladina pirankillee taanaan karaa daayitiin jette rakkoon hin jiru amma daawwee dawwaleetiin baga gammaddeedha. Maali dhugaa kan seenee yoo siree dhugaa seenee aarsaa meeqatti kaffaltee guyyaa meeqatti hirriba dhabdee si yamanuu dadhabdee ati si obsuu dadhabdee isiin si obsuu dadhabdee ofii walii yamanuu dadhabdee akkasii lafa maraa baatee kun waan sa'aatii daqiiqaa meeqa daqiiqaa 20 keessa amansiisee jira baga gammaddeen jedha. Maal jetta reeti? Siyaatoo Ibraahim. Ta'ee? Siyaatoo hojjetaa akka yuutuubara taatee dagadhee jammare. TikTokidha hojii TikTokiti. Kanaafuu. Akkasii amma uummataan maal jettarre? Maal jedhaan uummatatti yaafoonni bishaan taatee qashti. Itti hime? Uummata hordoftoonni kan deemaan kan isaanii gololchaatu. Gololchaatu biidha. Gololchaatu bii akkam nagaa jirtanii bakka jiraatanii. Gololchaatu bii jajjabee isaanii waan jedhee dubbadhullee meequu mucattii nannooti maaliif Obsitti dhuga wallaahi kan keenya dhugaa lakkee muudhatan. Onneen timaatimii taate mucatti. Haara dhiisee hanjii maal jechuudha waan akkanaa kana jajjabee isaanii sabiskiraayib godhaa sheerii laayikii akkan godhanii jajjabee godhee waan dandeenye. Akkasidha. Minaa jajjabaadha. Siyaasa uffannaa keetii gallakkifatu hojii kan keenyaatu. Hayyee galata irraa hafi. Hii turtii gaarii sin jedha. Siif deebisa hoo neela kaas ta'uu didde immoo nagaatti amma daawudiin bira dhaqee dhufa. Hayyee. Uummata argitanii mitiire turtii gaarii qabaadhaa manni hin ho'a. Kanaaf turtii gaarii qabaadhaa galatoomaa akkasidha manatti fakkaateen beekanii. Akkasii akkana kun goddeenya xiyyaarraa gudiin isii godhe ajaa'iba waan irratti hojjedhe yoo isinitti tole koomentii laayikii godhaa waan isinitti tole yaada qabdan jala barreessaa akkas isiniin jedhan jajjabeessa.